ijaartuu ta'e immoo yeroo 10 waliin hattamtu. Ijaaruu yoo barbaanne immoo mana miiliyoona tokko ijaaruu yoo barbaanne dirqama miiliyoona tokko harkarraa qabaachuu hin qabnu jechuudha. Mana yeroo ijaarru wantoota qarshii baay'ee akka nuti baafnu taasisan maal fa'aadha? Kan sambraan gahu ijaarra. Dabalataan immoo mana ijaaruudhaan bitutu irra qarshii muraasa nu gaafata yookaan immoo mana bituu fi mana ijaaruu kamturra qarshii baay'ee gaafata kan jedhus tokko sambraan gaha. Ibrahim jedhama. Kun yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalaa maatii keenya kanaan immoo like share godha. Sinin jala videoon kun sitti tollee taana like godha. Namoota beekuuf dhagahuu qofaadha immoo odeeffannoo kun isaan fayyada jettanii yaadda yoo jiraate share godhaati Ibrahim gaha. Masirratee bun haara kan taatan. YouTube kana subscribe godha. Egaa yeroo hundumaa oomishaalee diizaayinii addaa qabaniin maqaa kan horate Muhammad Furniture ogeeyyota gameeyyii maashinoota ammayyaa waliin michoomsee gammachuu maamilaaf hojjetaa jira. Hagicha yookaan saaloonii keessaniif tibbaaf miidhagina kan gonfachiisan soofaawwan addaa mijaa'ina iddoo hirriibaa keessanii kan dabalu sireewwan babbareedoo Furniture Muhammad irraa buffee minjaala saanduqa dhaabbii akkasumas kiichin kaabineetii qulqullinaan teessuuwwanii fi minjaala biiroo fedhii hojii keessanii dabalan maamiloota keessanis hawwatan filannoo barbaadaniitiin Arabiyaan Majlis haalluuf miidhagina mana keessaniin wal simatan addummaan oomishna. Maal kana qofa oomisha keenya raabsuuf kan fedha qabdaniif balballi keenya banaadha. Teessoon keenya lakkoofsi tokko Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara Duwwaa tokko geessu irra, lakkoofsi 2 Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara Duwwaa 4 geessu irra, lakkoofsi 3 Bishaan Gurraacha iddoo oomishaa guddaa keessa 0911 72 2782 yookaan 0960 43 49 49 irratti odeeffannoo dabalataaf nuuf bilbilaa. Muhammad Furniture. Egaa akkuma jalqaba isinii kaasuu yaaletti mana yeroo ijaarru yookaan immoo namni lama inni kun mana luukii 60 haa ta'u 70 ijaaruudhaaf qarshii 600 baase. Inni kun immoo qarshii 800 900 yeroo baasuuf argina. Yookaan immoo manuma wal fakkaataa tokko qarshii garaagaraa yeroo baafnu argina. Kuni maaf ta'a? Sababa maaliitiif mana qarshii baay'ee nu gaafata yeroo ijaarru. Kan jedhu jalqaba irraa kaasee muxuu Ismiraan gaha. Lammaffaa immoo mana bituudha moo ijaaruutu irra qarshii salphaa gaafata. Wantoota jedhanis tokko isaa ni kaafna. Dabalataan immoo waa'ee ijaarsaa irratti wantoonni haarofni waan jiraniif odeeffannoo beekuuf dhaga'uu qabdanii jedhee yaade waan jiruuf isa Ismiraan gaha. Jalqaba irratti wantoonni mana yeroo ijaaru qarshii baay'ee akka baafnu taasisan kenna ijoolleen biyya keessa fa'aa hin jirre ofii kenna yoo ijaaran ta'e bayeessa. Biyya keessa jiru yoo ta'e dirqama nama firaa haa ta'u maatii keenya namni ta'e mana nu ijaara jechuudha. Namni kun qarshii keenya osoo hin qisaasessini nu ijaaruu danda'uudha qaba. Inni immoo karaa kamiin qisaasessa waan jiru tokkoffaa meeshaalee yeroo bitu al takka bituu dhabuu fakkeenyaaf simmintoo kuntaala 60 yookaan immoo kuntaala 70 si gaafata yoo ta'e birriin kan kee immoo al takkatti waan kana bituu hin danda'a yoo ta'e yeroo takka yoo si bite gaariidha. Maaliif isa kan torbee kana bite isa kan torbee taanu yoo bite meeshaan dabaluu danda'a. Wantoonni akkasii sunniin baasiidhaaf isin saaxiluu danda'a. Lammaffaa ati mana kaasuudhaaf kan mana akkasii ijaaraniif torbee kana keessa qarshii yoo ergite isaan ammoo torbee tokko booda torbee lama booda si jalqabu. Amma gaafati birrii ergitee irraa kaasee hamma gaafa torbee tokko torbee lama yookaan ji'a tokko isaan jalqaban sanitti qarshiidha nama kan biraa yoo ta'e hin bada si jalaa qisaasa'uu danda'a. Atammoo kan herreeddu waan isaan ijaarsa manaa irratti kama meeshaa manaatiif baasan ogeessaaf baasan kana osoo hin taane qarshii isaanitti ergiteedha mana kanaaf qarshii hamma kana baasee jettee herreeddu. Saboonni akkasii sunniin qarshii keessa isin jalaa qisaasessuu danda'u. Kan ammoo manni isin ijaarsu sun qarshii baay'ee akka isin gaafatan taasisuu danda'a. Kanaaf egaa namni isin ijaaru kan maatii keessan haa ta'u nama firaa obboloota keessan haa ta'u nama barbaade haa ta'u erga inni mana isin ijaaruuf qophii ta'ee hojiin biraa kan isaa kan biizii san goone yeroo itti ta'etti guyyaa muraasa keessa isin jalqabuu hin danda'a yoo ta'e yeroo sanatti qarshii keessan erguu qabdani. Lammaffaa wantoonni qarshii baay'ee akka nu gaafatu taasisan keessa meeshaa qarshii muraasaan bituuf jecha qarshii baay'ee nu gaafatan namoonni baay'een. Yookaan immoo nutis meeshaa qarshii muraasaan bitamu itiif qarshii baay'ee argina. Fakkeenya yoo isin kaase manni ijaartanii yookaan immoo ijaarsa manaa jalqabdanii simmintoon kuntaalee 10 yookaan kuntaalee 5 isinii hanqata yoo ta'e mindaaja tokko ergitu mindaaja lamaaf ergitu. Kana gochuu hin qabdanidha. Maaliif simmintoon hanqate sun yookaan immoo ashawaa haa ta'u meeshaan hanqate sun qarshii hammam gaafata isa jedhu erga baaftanii booda erguudha. Fakkeenyaaf kuntaala 10 yoo ta'e qarshii 10,000 wayi amma 10,000 waan akkasii waan hin caalledha. Kuntaala 5 akkasii yoo ta'e jechuudha. Isin ammoo kagitan mindaaja tokko ta'e 30,000 40,000 50,000. Kanaaf qarshii 10,000 yookaan 10,000 wayiin meeshaa san keessa erga isin bitee booda qarshii hafe isin hin kaa waan ta'eef isin jalaa bada waan ta'eef isinis tuutaate qarshii irraa isa waan biraa irraa hojjetan hin bada waan ta'eef maaliif waan biraa gochuu hin dandeettu qarshiin sun taa'amuu hin dandeettu.
Wantoonni akkasii sunniin akka qarshii baay'ee isin gaafatu ni taasisa. Akkuma jalqaba isinii kaase isin ka herreegdanii baasii mana sanitti baaftan ka herreegdanii meeshaan kun kanaan bitame kun haganaan bitame kun haganaan bitame jechanii osoo hin taane qarshiima uf biraa nama isin ijaaru sanatti ergitan walirratti herreegdaniiti. Kanumarraa ka'ee yeroo baay'ee yeroo asirratti viidiyoo maxxansu odeeffannoon kun sirrii miti amma na luukii agarsiis ijaaruuf qarshii 700 baasee ana immoo 600 baasee an 500 baasee isinumtuyyuu hamma qarshii garaagaraa himtanii jechaadha. Kanaafi isin gochuu kan qabdan yookaan immoo akka formaataatti wanti ilaalamuu qabu meeshaan kun hanqate yeroo isin jedha ijaarsa jalqabdanii hanqate isin jedha meeshaan sun hagamtu hanqate ogeessa gaafatanii hagamtu gaha amma inni kun immoo qarshii hammam gaafata jettanii qarshii inni gaafatu qofa erguudha. Akkaataa saniin immoo qarshii muraasaan yookaan immoo qarshii hamma jedhamiitiin ijaarsa manaa keessatti murachuu dandeettan. Qarshii muraasaas ta'uu baatu qarshii humna ol baay'ee itti baasuu dandeettanii jechuudha. Lammaffaa sababa ogeessaati. Yeroo baay'ee qarshii baay'ee akka baafamu wantoonni taasisan keessa ogeessa mana sana nu ijaaru. Namoonni baay'ee uumama isaarraa kaanii waan gaarii hojjechuu kan hin dandeenye jiru. Ogeessuma ta'e jechaadha. Fakkeenyaaf meeshaalee qisaasessuu simmintoo haa ta'u ashawaa haa ta'u qisaasessuu namoonni mukaan ijaarta yoo ta'e muka bakka hin malleetti fa'aa muree yeroo itti fayyadamuuf jedhu munni sun hin ta'u. Kanaaf muka sana itti fayyadamin dhiisa jechaadha. Atammoo qarshiin bitte waan ta'eef karaa kanaan qarshii baay'ee akkasii gaafatu ni taasisa. Sibiila fa'aa yoo fudhattan feerroon yeroo kana gatiin isaa baay'ee qaaliidha meeshaalee ijaarsa manaa keessa meeshaan gatiin isaa qaalii yookaan widdii sibiila feerroodha. Isuma kanallee dheerinni yookaan immoo meetirri kolonii nuti fayyadamnu 5 yookaan immoo 5 walakkaa yoo ta'e 4 fa'aatti mura. Kanaaf immoo akkasuma bilaashin jalaa balleessaa jecha muka sanaa haaluma salphisiistootaan bakka hin taane qisaasessuu shawu. Walumaa galatti qisaasessuu danda'a. Inni kun immoo bilookeettii fa'aa yoo ta'e cabsuun jira. Kanaafi meeshaalee yoo qisaasan inni kun ammoo qarshii keenya irratti dhiibbaa fidu kan amma qarshii baay'ee nu gaafatu hin taasisa. Kana gochuu kan dandeenyu nuti bira jiraannee ijaarra yoo ta'e ogeessa hojjettoota mana isaanii ijaaran haala gaariin qabu amalaan qabu akka isaan hin mufannetti qabu wantoota dirqama nurraa eegamu gochuudha. Akkaataa kanaan yoo goone qarshii baay'ee akka nu gaafanne gochuu ni dandeenya. Lammaffaa immoo namoota fa'aa akkasuma fakkeenya hojii oolmaadhaan hojjisiifnu fa'aa yoo ta'e hojii namni 5 hojjechuu danda'u nama 10 fa'aa yeroo hojjetan jira. Jechuun hojjettoonni suni sana fuurraa kan ka'e yookaan simiidhuu jecha dhaabbataa kan oolan jiran. Wantoonni akkasii sunniin akka qarshii baay'ee nu gaafatu ni taasisu. Kan ammoo hamma namni biraa itti ijaarsa mana keenyaaf kan biraa gidduutti garaagarummaa uumuu kan danda'u. Morma namni biraa qarshii muraasaan geesse nuti ammoo qarshii baay'ee kan nu gaafatu wantoota akkasii kana jecha gamoo geessaatiinis dhiibbaan uumamuu ni danda'a. Isa kan ammoo ofii keenya yoo hojjisiifne ta'e kun jalqaba rasanii kaase yookaan immoo namni fira haa ta'u maatii yoo hojjisiise ta'e hojjetusaan hoogganuu danda'u. Isas ammoo amala gaariin qabuudhaani. Waan isaan balleessan ammoo kana balleessite kana midhaas jennee akkaataa isaaniin hoogganuu danda'uudha qabna. Inni biraa haala teessuma lafaa yoo ilaalle qarshii baay'ee nu gaafachuu danda'a. Kennaaf lafti keenya sun yookaan lafti manarra ijaarru suni baay'ee ol ka'aadha yoo ta'e irra lafa sana murree yookaan ammoo biyyee irraa ka'uu qaburraa kaafnee hamma lafa sirrii ijaarsa irratti jalqabamuu danda'u biraan geenyutti qarshii baay'ee nu gaafachuu danda'a. Isaa kanaan alatti sammuu qarshii baay'ee kan nu gaafatu lafti keenya baay'ee gadi dhuqa'uu ta'e. Fakkeenyaaf manneen naannoo Adaamaa, Asallaa, Garmoojoo fa'aatti ijaaramu fa'aa fudhachuu dandeetta yookaan immoo ijoolleen mana garasitti ijaarratan namoonni mana garasitti ijaarratan beekuu dandeettan. Lafa keessa ol baasuuf qofa waan iddoo biraatti mana itti ijaaruu dandeenyu yeroo itti baatantu jira. Fakkeenyaaf waaliin keenya isaa lafarraa ol ka'u qofti meetira 3-4 kan ga'u jira. Lafarraa yookaan boolla sana keessa hamma meetira 4 kana dhakaan ashawaan simmintoon nu gaafatu baay'eedha. Keessa isaatti immoo biyyeen kompaaktii bakka biraatiif inni itti guunnu kan nu gaafatu qarshii baay'eedha. Kanaaf haalli teessuma lafaallee qarshii baay'ee akka baafnu nu taasisa. Isiniin jechuu barbaada. Kanaaf namni tokko akka Shaashamannee yookaan immoo bakka biraa Zuwaayitti ijaaree 500 haa ta'u 400 ijaaree Adaamaa yookaan immoo Asallaa naannoo akkasitti qarshii 100 nu gaafachuu danda'a. Manuma wal fakkaataa baay'inni luukisaa wal fakkaataa diizaayinis wal fakkaataa. Kan kun ta'uu kan danda'u haala teessuma lafarraallee ka'ee ta'uu danda'a waan ta'eef iddoo akkasiitti deebaloon kiyyaa hiriyyaan kiyyaa qarshii agarsiisin ijaarrate akkamitti qarshii akkanaa fitte jettanis namaan akka wal dhabdan wal dhabuus hin qabdan isin jechuu barbaada. Haalli teessuma lafaas murteessaadha. Kanaaf kana yoo jenne kanamarra dhaabbannee mana bituudha moo ijaarutu irra qarshii baay'ee nu hin gaafanne. Isa jedhusi gamanumaa yoo ilaalle yeroo tokko akka dhugaatti mana bituurra ijaarutu qarshii muraasa gaafata. Yookaan ammoo qarshii baay'ee kan nu gaafatu mana bituudha. Haa ta'u ammoo haalota tokko keessatti namoota tokko biratti mana ijaaruu
mana bituu caalaa qarshii baay'ee yeroo gaafatutu jira. Mana qarshii 600 bituu dandeenyu yeroo ijaaru qarshii 100 mana miliyoona 1 bituu dandeenyu yeroo ijaaru qarshii miliyoona 1.2 miliyoona 1.1 yeroo itti baasan jira. Kun ta'uu kan danda'u jalqaba baratanii kaase namni nu ijaaru suni qarshii qisaasessa ta'e qarshii nu jalaa balleessa ta'e nuti yeroo fakkaataa keessatti ijaarree hin xumuru yoo ta'e ogeessi nu ijaaru meeshaalee qulqullinaan yookaan ammoo haala gaariin qabatee itti fayyadamu yoo ta'e qarshii akka sana hamma sanaa baasuu dandeenya. Isaan alatti sammuu mana ijaaruu bituu caalaa ijaarutu gaariidha. Sababoota garaagaraatiin isaan keessaa tokko yoo jenne manni nuti ijaaru filannee akka ofii keenyaatitti kutaan kun hamma kana bal'achuu qaba. Kutaan itti aanu immoo hamma kana bal'achuu qaba. Kutaa bultii keessatti mana fincaanii bal'inni isaa hamma kana ta'uu qaba jennee akka ofii keenyaa filannetti ijaaruu dandeenya. Yookaan immoo mana fincaanii irraa haa ta'u saayidii kanarraan naa ta'uu qaba gara kanarraan ta'uu qaba jennee akkaataa saniin ijaarachuu dandeenya. Hin binna yoo ta'e immoo akka kanaatti filachuu hin dandeenya. Namtichi manni nu binnu suni filannoo biraatiin kana dura kan ijaaramedha. Kanaaf nuti kutaan bultii akka baay'ee bal'atoo barbaanne tarii manni nu binnu sun kutaa bultii akka garaa keenyaatti bal'aa ta'e qabaachuu dhabuu danda'a. Sababoota kanaafi bituurra ijaaruun gaariidha. Lammaffaa immoo dhimma qarshiitiin wal qabatu fi keenya afaan ijaaruu ta'e namni nu jalaan qisaasessu yoo ta'e mana qarshii baay'eedhaan binnu qarshii muraasaan ijaaruu dandeenya. Kanaafi bituu caalaa ijaaruun gaariidha. Haa ta'uuti ammoo namni qarshii haala gaariin si qabee mana haala gaariin si ijaaru yoo hin jiru ta'e ijaaruu irra bituutu gaariidha isiniif ammoo namoonni haala akkasii sana keessa jirtan jechuudha. Lammaffaa immoo ijaaruun bituu caalaa wanti gaarii taasisu wanti ammoo wanti filatamaa isa taasisu ammaaf qarshii muraan mana bituu barbaadu mana miliyoona tokko manni nu binnu miliyoona tokko yoo ta'e dirqama miliyoona tokko harkarraa qabaachuu qaba. Ijaaruu yoo barbaanne immoo mana miliyoona tokko ijaaramu yoo barbaanne dirqama miliyoona tokko harkarraa qabaachuu hin qabnu jechaadha. Maaliif mana isa waggaa tokko keessatti xumuruu dandeenya. Ji'oota baay'ee keessatti xumuruu dandeenya. Kanaaf qarshii 200 300 harkaa yoo qabaanne waan qarshiin 200 yookaan 300 sun hojjechuu dandeenya. Mana lafarraa kaafne bolokkeetti isaa keenne hamma sadarkaa qorqorroon irra afamuutti hojjenne yoo qarshii harka keenyarraa dhumate dhaabuu dandeenya. Dhaabnee yeroo biraa hojjenne yookaan ammoo qarshii yeroo biraa argannu sadarkaa irratti dhaabne isa irraa itti kaafnee hojjechuu dandeenya. Kanaaf ijaaruu bituu caalaa sababoota akka kanaafis filatamaadha. Lammaffaa immoo qarshii baay'ee hin qabne yoo ta'e lafa qabnu irratti manuma xiqqaa ijaarree yeroo biraa yeroo qarshii godhan waggoota muraasa booda yookaan waggaa 2-3 haa ta'u yeroo qarshii arganne itti daballee ijaaruu dandeenya. Bituu yoo barbaanne immoo filannoo akkasiis qabaachuu dhabuu dandeenya. Sababoota kanarraa kaasee bituu caalaa ijaaruun gaariidha. Haa ta'uuti ammoo namoonni qarshii gahaa harkarraa qabdanii ijaaruu caalaa yoo bittan gaariidha. Fakkeenyaaf namni qarshii mana isin bitu amma caalatti mukeen biratti baratamaa kan ta'e meeshaa qarshii 10 bitu 12 jedha 13 jedha irratti qabata jechaadha. Maatiin fa'aa yeroo akkas godhu argina. Kanaaf inni ijaarta yoo ta'e yeroo lafa bitu irratti qabata yookaan immoo irratti dabalata yeroo simmintoo irratti ashawaa irratti muka irratti yookaan bolokkeetti haa ta'u meeshaa hunda irratti sirriitti qabata yookaan immoo ati qarshii harka 4-5 yeroo 4-5 hin argite yoo ta'e yeroo 4 yeroo 5 irratti dabalates irratti qabata jechaadha. Birrii hin binna yoo ta'e ammoo gaafuma binnu sana qarshii amma qabachuu barbaadu 100 yoo haa ta'u 50 10 yoo haa ta'u waan irratti dabalatee qarshii sana si nyaachuu barbaadu sana aluma takka nyaatamta jechaadha. Kan ijaartu yoo ta'e ammoo yeroo 10 olii nyaatamta. Kanaaf namni si ijaaru haala gaariin si ijaaru yoo ta'edha. Kuni kan jedhaa jiru malee nama hunda biratti akkaataa kanaa miti. Kanaaf waa ijaarsa manaatiin wal qabatee mana ijaaruudhaaf bituu gidduu garaagarummaan jiru kana fakkaata. Mana yeroo ijaaru sababoonni qarshii baay'ee akka nubatti baafnu taasisan keessa kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture. Kan jecha kanaaf kan biraa kanaaf odeeffannoo biraa kan isin biraan gahu yoo jiraate as komentii jalatti naaf barreessuu dandeettan. Sana alas immoo karaa lakkoofsa bilbilaa kootiin toora iimoon argachuu dandeettu waasappii telegiraamii fi miseenjerii karaa kamuuyyuu argachuu dandeessan jechuu barbaada. Gaafii keessaniif deebii waan ta'e akka kanaan viidiyoo waraabee kan isin maxxansu ta'a. Sana alas immoo karuma keessaatiin kan isin deebisu ta'a. Odeeffannoo ijaarsa manaatiin wal qabatan waa'ee biizinasii isaaniitis ammoo meeshaalee mana keenya keessatti fayyadamuu dandeenyu kanaaf kan biraa gaafii yoo qabaattan masirra deebi'aatan gaafadhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo biraatiin amma deemnutti nagaan naa turan nageenya kenna biqiltuu jirsan akka qabu baay'ee.